Welcome to Dirree Barnootaa YouTube channel. I am Dagim from Finfinnee University. Baga nagaan gara YouTube channel Dirree Barnootaatti dhuftanii. Ani Dagim Zawudeeti University Finfinnee irraa. Akkuma beekamu kanaan dura koorsii Dipaartimentii FB yookiin Faculty of Business keessatti kennamu kan ta'e Introduction to Management Chapter 1 Part 1 hiriyaa koonaa wajjin ilaaltanii turtanii. Ani immoo har'a Introduction to Management Chapter 1 Part 2 isin wajjin ilaalaa jechuudha. Osoo gara barnoota keenyaatti hin darbiitiin dura namoonni YouTube chaanaalii kanaaf haaraa taatan akka YouTube chaanaalii kana subscribe gochuudhaan maatii YouTube chaanaalii kanaa taatanii fi beekumsa argattan isiniin jenna. Ijoolleen immoo duraan maatii YouTube chaanaalii kanaa turtan hiriyoota keessaniif share gochuudhaan akka nu jajjabeessitan isiniin jedha. Kallattumaan amma karaa barnoota keenyaatti darbina jechuudha. Akkuma beekamu hiriyaan koo Naa'ol kana dura chapter 1 part 1 isin hojjetee ture. Ani immoo har'a part 2 isaa isiniif hojjedha jechuudha. Akkuma beekamu part 1 irratti maanajimentii jechuun maali kan jedhu Naa'ol wajjin ilaaltanii turtanii jechuudha. Ani immoo har'a level of management isa jedhu wajjin ilaallaa jechuudha. Osoo karaa level of managementii yookaan level of managementii maali jedhutti hin darbiin dura gaaffiitu jira jechuudha. Gaaffiin kunis is management the same throughout an organization kan jedhudha jechuudha. Managementiin organizationoota garaagaraa keessatti wal fakkeenya qaba moo hin qabu kan jedhu ilaallaa jechuudha. Akkuma beekamu managementii malee organizationiin tokko socho'uu hin danda'u. Haa ta'uutii immoo organizationoota gosa garaagaraatu jira. Kanaafuu organizationoota gosa garaagaraa kana keessatti managementiin haala yookaan akkaataa isaan ittiin organizationii yookaan dhaabbata isaanii hoogganan kun organizationii hunda keessatti wal fakkaataadha moo miti kan jedhu jechuudha. Kana karaa lamaan deebisuu dandeenya. Kana karaa lamaan yeroo deebisu eeyyee wal fakkaataadha yookiin wal fakkaataa miti no yes or no kan jedhuun deebisna jechuudha. Yoo yes jennee maaliif yes jennee no immoo yoo jennee maaliif no jennee kan jedhudha kan laallu jechuudha. Yes yoo jennee akkuma beekamu akka kanaan dura part 1tti hiriyaa koo wajjin ilaaltanii maanajimentiin faankishinoota gurguddoo 5 of jalatti kan qabatedha jechuudha. Kanaafuu maanajimentiin faankishinoota kana hunda of jalatti kan qabate maanaajarri tokko faankishinoota kana hunda perform gochuu qaba jechuudha. Yoo yes jenne yes if you say yes management are the same throughout an organization, we say yes because all managers perform the 5 managerial functions. We have seen earlier in part 1, there are 5 managerial functions that are performed by one manager. Kanaafuu dhaabbanni tokko guddaadhas xiqqaadhas haa ta'u yookiin immoo organizationii guddaadhas xiqqaadhas haa ta'u manaajarri organizationii isaan hoogganu kamuu 5 managerial functionii isa dura waliin ilaalle kana hundasaa hojjechuu qaba jechuudha. Kanaafuu karaa kanaan organizationoonni zaseemii ta'uu danda'u. Garuu immoo wanti isaan gargar godhu jiraachuu danda'a. Kanaaf no jennee yookaan management are always not the same throughout an organization because despite the fact that they perform all managerial functions, they perform it with different emphasis and scope. Kana jechuun managerial functionii wal fakkaataa organizationoonni hundinuyyuu haa hojjetan iyyuu malee performaansii isaan yookaan emphasis fi scope kallattii yookaan
fi bal'inni isaan ittiin hojjetan yookaan wanta isaan xiyyeeffannoo irratti kennan wal fakkaataa ta'uu dhiisuu danda'a jechuudha. Kanaaf fakkeenya yoo fudhannee ilaalle orgaanaayzeeshiniin piroodakshinii fakkeenyaa bishaanii irratti bobba'e tokkoo fi orgaanaayzeeshiniin piroodakshinii konsuumar fuud yookaan nyaata tajaajilamtoota isaatiif dhiyeessu tokko waan wal fakkaataa iskooppii wal fakkaataa fi xiyyeeffannoo wal fakkaataadhaan yookaan haala wal fakkaataadhaan hojjettoota isaa maaneej gochuu hin danda'u. Garuu faankishinoota maanaajariin tokko hojjechuu qaba jennee jettanii ilaaltan kanaan dura paartii waanii san keessatti haa hojjetan iyyuu malee haala wal fakkaataa fi iskooppii wal fakkaataadhaan hin hojjetani. Kanaafuu organization are different based on emphasis and scope jennee ilaaluu dandeenya jechuudha. Inni biraa immoo managers or all managers perform the same management function but with different emphasis because of their position in organization jechuudha. Kana jechuun immoo wanti nuyi organizationii tokko keessatti akka maanaajeraatti hojjennu poozishinii nuyi organizationii san keessatti qabnu keessatti kan jiruudhaan jechuudha. Fakkeenya namni piroodakshinii irratti hojjetuu fi namni immoo raabsaa meeshaalee organizationii sun oomisha irratti hojjetu haala tokkoon hojjechuu hin danda'u jechuudha. Kun immoo organizationiitti gargar ta'uu ni danda'a jechuudha. Also all managers may perform the same basic duties and play similar roles. The nature and the scope of their activities differ jechuudha. Haa ta'u kana jechuun maanaajeroonni kamuu duutii yookiin itti gaafatamummaa wal fakkaataa fi similar roolsii haa hojjetan iyyuu malee uumamnii fi bal'inni wanta isaan hojjetanii kun gargari jechuudha. Kana jechuun wanta maanaajarri tokko hojjetu maanaajarri tokko hojjechuu hin danda'u jechuudha. Garuu faankishinoonni isaan armaan dura ilaalle paartii waanii keessatti ilaalle kun tokko hundi isaanii ni hojjetu jechuudha. Maanaajara kamirraa'u ni eegama jechuudha kana hojjechuun jechuudha. Kun immoo garaagarummaan isaan qaban kuni diifireensii akka uumu goseera jechuudha. The difference are the base for classification of manager. Diifirensiin kun egaa akka nuyi maanaajaroota kilaasifaayi goonee ilaallu nu taasisa jechuudha. Kanarraa ka'uudhaan maanaajara tokko qooduudhaaf wantoota lama yookiin to divide a manager we can use two criteria or we can categorize a manager based on two criteria. Those criteria are level of management, or it is also known as vertical difference, or it is scope of responsibility yookiin horizontal difference kan jedhamuun jechuudha. Maanaajara tokko qooduudhaaf hooggantoota qoqqoonnee ilaaluudhaaf kana yoo jennu maanaajarri tokko booddee waliin ilaalla. Tooppiidha moo miidiliidha moo akkasumas looyeriidha kan jedhu qoodnee ilaaluudhaaf kiraateriyaa lama fayyadamna jechuudha. Inni tokko level of management yookaan maqaan isaa biraa vertical difference kan jedhamuu fi inni biraa immoo scope of responsibility yookaan horizontal difference kan jedhamudha jechuudha. Kanumarraa ka'uudhaan isa jalqabaa yeroo ilaallu type of manager based on level of management yookaan types of manager based on vertical difference. Kanarraa ka'uudhaan maanaajarri qoqqoodamuu danda'a jechuudha. Maalirratti hundaa'uudhaan level of management. Kanaan osoo types of manager based on level of managementidhaan addaan qoonnee ilaaliin wanti nuyi beeknu qabnu pointoonni muraasni jiru. Inni kunis an important determinant of managers
job is hierarchical level. Kana jechuun maanaajer akkuma beekamu orgaanaayizeshinii tokko keessatti maanaajera gosa adda addaa jiraachuu danda'a. Kana jechuun saayitii tokkorra yookaan bakka hojii tokko irratti maanaajeroonni garaagaraa jiraachuu danda'u. Maanaajeroonni kun immoo hierarchical leeveliidhaan taa'u jechuudha. Akka fakkeenyaa piraamidiidhaan leeveloota gosa adda addaa keenyu kana isaanis piraamidii mataa isaanii danda'e qabu jechuudha. Kana jechuun maanaajeroonni orgaanaayizeshinii tokko yookiin dhaabbata tokko keessatti argaman hierarchical levelii qabu jechuudha. Kun immoo kan ta'uu barbaachiseef qoqqoodamiinsa aangoo karaa salphaadhaan isaan ilaachuu fi yeroo isaan aangoo isaanii seeraan ala fayyadaman yookaan baawundarii isaanii illee cabsanii karaa baawundarii biraatti ce'uu barbaadan sooluushinii yookaan furmaata fiduu fi akka isaan walitti hin buune gochuu keessatti gahee guddaa qaba jechuudha. Levels refers to hierarchical arrangement of managerial position or persons in organization. Kana jechuun level jechuun akkuma beekamu maqaadhuma isaarraayyuu level jechuun sadarkaa jechuudha. Sadarkaa jechuudha. Sadarkaa kana immoo karaa maanaajimentiitti fidnee yeroo ilaallu sadarkaa maanaajimentii jechuun sadarkaa maanaajerri tokko orgaanaayizeshinii keessatti qabu jechuudha. Sadarkaan kun jalaa ka'ee hamma gubbaatti kan deemudha jechuudha. The numbers of managerial levels in an organization depends on the size of organization. Kana jechuun orgaanaayizeshinoota lama fudhannee ilaaluu dandeenya. Orgaanaayizeshinoonni lamaan kun egaa saayizii isaanii gargar jennee haa fudhannu. Yeroo orgaanaayizeshinoonni lamaan kun saayizii isaanii gargar ta'an amma yookaan baay'inni maanajeraal leeveliin isaan qabanii gargar jechuudha. Kana jechuun orgaanaayizeshinoonni hundumtuu maanajeraal leevelii jaseemii qabu jechuu hin dandeenyu jechuudha. In most organizations, however, there are three distinct levels. How these levels are distinguished? Kan jedhu gaaffiidha ilaallaa jechuudha. Akkamitti leeveloonni kun sadanuu gargar ba'u? What functions are performed at each level? And the reporting relationship are some of the issues to be addressed. Kanaafuu types of manageriin level of management yookiin vertical difference irraa kaanee yeroo ilaallu bakka saditti qoonnee ilaaluu dandeenya. Yeroo bakka saditti wantoota kana qoonnee ilaallu immoo wanti nuyi beekuu qabnu gurguddoon gaaffilee sadi gurguddoo beekuu qabna jechuudha. Inni tokko maaltu gargar isaan godha? Inni lama immoo faankishiniin isaanii yookiin hojiin isaanii kun maanni kan jedhu. Kan biraa immoo walitti dhufeenyi isaanii riileeshnshiippiin maanajeroota kana jidduu jiru maal fakkaata kan jedhu ilaaluu dandeenya jechuudha. Based on the level of management or hierarchy, we do have three types of manager jechuudha. A manager assigned duties and the authority needed to fulfill those duties are what determine management level jechuudha. Kana jechuun level of managementii irratti hundaa'uudhaan maanajeroota taayipii sadii qoonnee ilaaluu dandeenya jechuudha. Wanti immoo diyuutiin yookiin awutoriitiin aangoo yookiin rispoonsibiliitiin maanajarri tokko qabu maanajimentii leevelii inni irratti argamu murteessaa jechuudha. Kana jechuun fakkeenya waan hunduma guutuu san waan orgaanaayizeshinii keessa jiru diyuutii fi awutoriitii hunda isaa guutuu nama tokko kennine waan ta'eef namni sun at the top level argama jechuudha. Kanaafuu top level maanajarii jechuu dandeenya jechuudha. Kana immoo waliin ilaalla jechuudha. Akkuma waliin jenne top osoo level of management yookiin vertical differenceedhaan maanajeroota yeroo qoonnu bakka gurguddoo saditti qoonnee ilaaluu dandeenya jechuudha. Isaan kunis top level manager, middle level manager akkasumas immoo lower level manager jechuudha. Inni jalqabaa inni wajjin ilaallu top level manager ta'a jechuudha.
Top level managers are managers who are at the top of the organizational hierarchy and are responsible for the entire organization. Akkuma fakkeenyuma maqaadhuma isaarraa yeroo isin yaaddanime wanti sammuu keessanitti dhufu maal isinitti fakkaata? Fakkeenya namni tokko at the top of something irratti argama yeroo jenne wanti sammuu keenya keessatti dhufu yeroo kamuu namni sun nama itti gaafatamummaa namoota biroo caalaa qabudha kan jedhu ta'a jechuudha. Kanaafuu top level manager jechuun nama yookaan maanaajara organizationii inni hoogganu san yookaan wanta organizationii isaa keessatti ta'u hundaafuu itti gaafatamummaa qabudha jechuudha. Kana jechuun wanti gaariinis gadheenis haa uumamu organizationii keessatti itti gaafatamummaa kan qabu top level maanaajarii irra nama jiru yookaan maanaajara jiru san jechuudha. Kanaafuu yeroo baay'ee they are few in number. Kana jechuun lakkoofsaan baay'ee xiqqaadha. Akkasumas and include the organization most important managers. Kana jechuun top level manageriin yeroo baay'ee lakkoofsaan baay'ee xiqqoodha. Akkasumas immoo organizationiidhaaf baay'ee barbaachisoodha. Kana yeroo jennu akkuma beekamu akka paartii jalqabaatti waliin ilaalle organizationiin kamuu maanaajimentii malee yookiin maanaajara system of maanaajimentii malee yookiin maanaajara malee organizationiin gaggeeffamu kamiyyuu hin jiru. Smoolis largis waanumayyuu barbaade haa ta'u organizationiin kamuu maanaajara ni barbaada jechuudha. Fakkeenya maanaajaroota kanaa immoo yeroo fudhannee ilaallu CEO fudhannee ilaaluu dandeenya. Chief Executive Officer kan jennuun jechuudha. Yookaan immoo President akkasumas immoo subordinate Presidentii kan ta'e Vice Presidentii fudhannee ilaaluu dandeenya jechuudha. Fakkeenyaafuu sadarkaa biyyaattiyyuu yeroo fudhannee ilaalle biyyi tokko Presidentii malee hoogganamuu hin dandeessu. Kana jechuun siistamoonni garaagaraa ni jiru. Paarlaamantiin jira, pirezidanshaaliin jira. Garuu biyyoota fakkeenya pirezidanshaal siistamiidhaan bulan keessatti pirezidaantiin biyyattii sadarkaa tooppii ta'e irratti argama. Wanti hundumtuu yookaan most of the time many decisions are made by this president. Kana jechuun pirezidaantiin itti gaafatamummaa biyyaa sanii keessatti qooda olaanaa kan qabuu fi deciisioniin baay'een isaan kan kennamudha jechuudha. Akkasumas immoo piraayim ministeerii illee jennee fudhannee ilaaluu dandeenya. Biyyoota paarlaamantariidhaan bulan keessatti piraayim ministeerii akka top level maanaajarii sanatti ta'ee ni gargaarani jechuudha. Garuu the actual title may vary from organization to organization jechuudha. Akkuma isiniin jedhe kanammoo akka biyyoota irratti fakkeenya isinii kaase biyyi siistama adda addaatiin bulti. Siistama bulti sana irraa ka'uudhaan taayitilii garaagaraa hooggantoota ishiitiif kenniti. Pirezidaantii jechuu ni dandeessi. Piraayim ministeerii jechuu ni dandeessi. Kanaafuu kanammoo koonseptiidhuma kana karaa organizationii tokkootti dhaabbata tokkootti finnee yeroo ilaalle taayitiliin maanaajarootaa kennamu kun organizationiidha. Organizationiitti gargar yookaan vaarii ta'uu danda'a jechuudha. Inni biraa immoo akkuma jalqaba kaasne they are few in number jenneerra already ilaalleerra jechuudha. The other one are top level managers are or they deal with big picture. Asirratti wanti beekuu qabnu they deal with big picture not with nitty and gritty things jechuudha. Kana jechuun akkuma isiniin jedhee top level managerii irra managerri jiru entire organizationii san keessatti itti gaafatamummaa fi aangoo qabaa isiniin jedheera. Kanaafuu wanti inni hubachuu qabu big picture of organizationiidha malee wantoota xixiqqoo nitty and gritty ta'an wantoota fakkeenyaa day to day activity organizationii guutumaan guututti duuka bu'ee guyyaa guyyaadhaan hordofa jechuu miti jechuudha. Kana jechuun big picture ilaala jechuudha. Maaltu ta'aa jira? Asii olii jechuudha. Asii olii ilaala malee tokkoon tokkoon diiteelii gadi bu'ee diiteeliidhaan ilaalu jechuudha. Nitty gritty kan jennu sun isa jechuudha. Also, they are responsible
They are responsible for the overall management of organization jechuudha. Kana wajjin akkuma ilaalleerra itti gaafatamummaa qaba jechuudha. Bakka gabaabumatti itti gaafatamummaa organizationii sanaa hundaafuu itti gaafatamaan eenyudha? Top level manageridha jechuudha. They establish company wide objectives or goals and organizational policy jechuudha. Kana jechuun akkuma jenne faankishinii garaagaraa jira. Organizationii tokko keessatti faankishinoota garaagaraa jira. Garuu immoo overall isaa kan qabatee jiru top level managerii irra nama jiru sana jechuudha. Top level managerii irra namni jiru goolii maanni? Gooliin yookaan eemii yookaan immoo kaayyoon organizationiin tokko gaggeessu yookiin achiif godhuudhaaf karaa fuulduraatti deemu maanni kan jedhu namni taa'ee objektiivii san goolii san baasee akkasumas poolisii organizationiin tokko ittiin bulu taa'ee baasu top level managerii irra nama jiru jechuudha. Kanaan alatti top level manageriin faankishinii yookiin wanti inni perform godhu hedduu jira jechuudha. Kan tokkoffaa develop overall structure of organization. Kana yeroo ilaallu managerri top level manageriin tokko jechuudha. Overall structure of organizationii ni baasa, ni raawwachiisas jechuudha. Kana yeroo jennu akkaataa kamiin organizationiin kun structured ta'a jechuudha. Akkamitti structurii akkamiitiin hojjeta? Fakkeenyaaf waan oomisha irratti ta'e akkamitti oomisha? Yeroo kam oomisha? Haala kamiin immoo wanta oomishame san hawaasaaf geessa kan jedhu structurii isaa jalqabaa ka'ee haga dhumaa fakkeenyaaf production irraa ka'ee haga namni itti fayyadama meeshaa sanaa haga namni meeshaa sanatti itti fayyadamutti structurii jiru tokko tokkoon kan taa'ee baasu top level managerii irra hoogganaa jiru sana jechuudha. Kan biraa immoo direct the organization in accordance with environment jechuudha. Kana ni ilaalla jechuudha. Chaaptaroota itti aanan keessatti kan waliin ilaallu ta'a. Top level manageriin in accordance with environment deemuu qaba jechuudha. Kana jechuun managerri kamuu environment isaa ignore gochuu hin qabu. All managers need to have suited in the context of the environment to address different problems jechuudha. Kana jechuun environmentii isaatiin wajjin jijjiiramuu qaba jechuudha. All managers need to have change with their environment to address the problem that face her or his organization jechuudha. Kanaafuu managerri takka yookiin namni organizationii wayii manage godhu environmentii wajjiniin baay'ee walitti dhufeenya qabaachuu danda'u qaba. Environmentii keessatti waan uumame kamiifuu responsii gahaa kennuu qaba jechuudha. Inni biraa immoo top level manageriin develop policy in areas of equal opportunity and employ development jechuudha. Kana jechuun top level managerri equal employment opportunity uumuu fi employee development gochuu keessatti nama aangoo yookaan authority olaanaa qabudha jechuudha. Kana yeroo jennu fakkeenya asitti equal employment opportunity jechuun namoota apply godhan jiru hojiidhaaf akkuma beekamu kandideetiin gargaraa ni jiru. Isaan kanaaf opportunity skill isaaniitiin performance isaaniitiin opportunity gahaa uumuu fi namni danda'u top level managerii irra nama jiru jechuudha. Fakkeenya yeroo baay'ee namoonni ijoolleen baay'een mooraarraa xumuranii ba'anii yeroo baay'ee hojii dhabuudhaaf yeroo rakkatanitu jira jechuudha. Yeroo baay'ee immoo akka riiziniitti yookiin akka sababaatti akka hawsiitti wanti ka'u wayii maanaajarri akkana godhee fudhatama dhabeera akkas kan jedhu kana jechuudha. Kanaafuu top level manageriin nama equal opportunity uumu employerii isaatiif
nama equal opportunity uumu ta'uu qaba jechuudha. Kan biraa immoo erga qacareen booddee employee erga qacareen booddee employee development irratti baay'ee hojjechuu qaba jechuudha. Kana jechuun fakkeenya nuyi mooraa irraa eebbifamnee ni baana waan baranneen hojjechuu ni feena. Garuu immoo akkuma eebbifamnee baanee hojii arganne sana poteenshaalli nuyi barannee jiruu fi environmentii hojii san keessa jiru gargar ta'uu danda'a. Kanaafuu wanti nu barbaachisu develop ta'uu qabna jechuudha. Maaliif poteenshaalii keenya san yookiin performaansii keenya guddifachuu qabna jechuudha. Kanammoo guddifachuudhaaf employee developmentii maanaajarri nuuf hojjetu top level maanaajarii irra nama jiru san jechuudha. Kanaan alatti immoo top level maanaajariin organization tokko keessatti organization san bakka bu'uudhaan community affairs irratti, business deals irratti akkasumas immoo government negotiation irratti hirmaata jechuudha. Kana yeroo ilaallu fakkeenya yeroo baay'ee yeroo wantoonni garaagaraa social problemiin adda addaa uumaman yeroo baay'ee yeroo ilaallu chief executive officeroonni garaagaraa CEO kan nu jennuuni community affairs irratti baay'ee hirmaatu jechuudha. Hawaasa walitti qabuudhaan deeggarsallee yeroo ta'e yeroo isaan deeggarsa godhan ni ilaalla. Influensii baay'ee hawaasa keessatti ni qabu. Business deals ni godhu. Akkasumas immoo government negotiation keessatti gahee guddaa qabu jechuudha. Fakkeenya yeroo adda addaatti maanaajeroonni top level irratti argaman governmentiidhaan barbaadamanii negotiationii governmentii wajjin yeroo isaan taasisan ni jira jechuudha. Isaan alatti immoo top level maanaajeriin yeroo isaanii baay'ee yookiin most of top level managers are spend much of their time in planning and dealing with middle level managers and other subordinates. This is because as we see earlier, most of the work of the top level managers are to see the big pictures, not to follow the day-to-day or every activity that an organization pass through in its every day-to-day activity. Kana jechuun wanti top level manageriin godhu guyyaa guyyaadhaan wanta organization san keessatti ta'e baay'inaan hin hordofu jechuudha. Inni kan hordofu karaa middle level managerii fi lower level manageriitiin jechuudha. Akkuma duraan kaasne akka hiriyaan koo naa isiniif kaase paartii isa jalqabaa keessatti maanaajimentii jechuun wanti tokko karaa namoota birootiin akka isiniif hojjetamuuf nama isaan influence gochuudha. Positiivliidha. Influence yeroo jennu nama sana irratti ba'aa hedduu humnaa olii fe'uu osoo hin taane wanti tokko karaa isaa nama sanaatiin akka nuuf hojjetamuuf nama sana encourage gochuudhaan, reward gochuudhaan jechuudha. Kan ta'uu qabu jechuudha. Yeroo illee paanish goone positive punishmentii fayyadamuu qabna jechuudha yeroo baay'ee jechuudha. Kan biraa immoo top level manager work long hours and spend much of their time in meeting and telephones. Kana jechuun fakkeenya akkuma beekamu yeroo baay'ee organizationii baay'ee keessatti amma fakkeenyaaf mooraadhuma keessatti fudhannee ilaaluu dandeenya. Pirezidaantii mooraa sanii quunnamuu yeroo nuyi barbaanne qaamaan yeroo nuyi quunnamnu xiqqaadha jechuudha. Kanaafuu pirezidaantii mooraa sanii quunnamuu yeroo barbaanne karaa walga'iitiin illee quunnamuu dandeenya. Akkasumas immoo telefooniidhaan yoo nu eeyyamamaa ta'e telefooniidhaan quunnamuu dandeenya jechuudha. Kanaafuu top level manageriin yeroo isaa baay'ee kan inni irratti dabarsu karaa walga'ii yookiin telefooniitiin jechuudha. Kan biraa immoo top level managers are person who are responsible for making decision and formulating policy that affect all aspects of firm's operation jechuudha. Kana jechuun gubbaa irratti ilaalleerra top level manageriin taa'ee maaltu ta'uu qaba? Decisionii akkamii fudhachuu qaba? Poolisii akkamii formuleet gochuu qaba? Akkaataa akkamii structurii organization tokko akkamittiin structured godha? Akkaataa kamiinaan goolii kiyya san achieved godha? Akkaataa kamiinaan namoota organized godhee goolii organizationii tokko mirkaneessuu danda'a kan jedhu taa'ee namni ilaalu yookiin maanaajarri ilaalu
top level manager irra nama jiru jechuudha. Kan biraa immoo top level manager provide overall leadership. Asirratti wanti beekamuu qabu guddaan isa kana jechuudha. Maal jechuudha? Top level manageriin overall leadershipidha bakka jechuun waan hundumaa ni hooggana. Akkaataa isaan immoo ittiin accomplished ta'an objectivii ni baasa jenneerra. Objectivii baasu kana lead godha yookaan ni hooggana. Yoommoo dongorri jiraatan ni fura jechuudha. Inni biraa immoo they are responsible for organization because objectives are established and the policy are formulated as the top jechuudha. Kana jechuun amma yeroo duraanitti kan nuyi jennee turre akka duraan laalletti top level manageriin objectivii yookiin poolisii organization tokko follow godhu ni baasaa jenneerra. Garuu immoo kuni waan biraa fidee dhufu. Waan inni fidee dhufu sun duty waan jedhamu fidee dhufu. Duty inni fidee dhufu maanaajarri top level maanajeriin kun erga objectivii kana baasee objectiviin kun yoollee badaa ta'e responsibilii kan ta'uudha jechuudha. Itti gaafatamummaa qaba jechuudha. Wanti inni callisee bira darbu hin jiru. Ofii isaatiif waan baaseefu itti gaafatamummaa kan ta'u isumaa jechuudha. Kanaafuu namni top level manager irra jiru waan baay'ee ilaaluu qaba jechuudha. Waan baay'ee kanaaf environmentii isaa ilaaluu qaba kan nuyi jenneef inni guddaan waan he or she have to see what surround his or her organization jechuudha. Waan isaan naannessanii jiran environmentiidhaan ta'uu danda'a, poolitikaadhaan ta'uu danda'a ilaaluu qaba jechuudha. Maaliif itti gaafatamummaa qaba waan ta'eef jechuudha. Kan biraa immoo top level managers take the credit or blame for organizational success and failures respectively. Kana jechuun kreditii argata waan organization sun success yoo ta'e kreditii argata, reward argata. Yoommoo fail ta'e organization sun goolii qabaa, goolii san hin mirkaneessine taanaan nuyi deemnee hojjeta. Fakkeenyaaf yeroo baay'ee hojjetaa miti kan komatamu. Hojjetaan humtuu osoo hojii isaa irratti kufaatiin isa dhaqqabe namni yeroo baay'ee yookaan most of the time komatamu jechuudha. Top level manager irra warreen jiranii malee employerii sanii miti jechuudha. Employee sanii miti jechuudha. Kanaafuu top level manageriin baay'ee attentionii kennuudhaan hojjechuu namoota qaban qacaruu qaba jechuudha organizationiin tokko jechuudha. Nuyis immoo ijoolleen fakkeenyaaf diipartimentii maanajimentii irra jirtan wantoota kana sirriitti beekuu qabdu jechuudha. Ijoolleen jiraachuu dandeessu warreen maanajara ta'uu barbaadanii. Kanaafuu waan hundaanuu baay'ee aktiif ta'uu qabna jechuudha. Waan hundaanuu jechuudha. Top level maanajarii irra hojjechuudhaaf jechuudha. Walumaa galatti top level maanajeriin yeroo ilaallu top level maanajarii jechuun maanajara waan hundaafuu waan organizationii isaa keessatti hundaafuu itti gaafatamummaa qabudha jechuudha. Kan biraa immoo yeroo ilaallu middle level maanajarii ilaallaa jechuudha. Inni lammaffaan jechuudha. Kana gabaabumatti ilaallee bira darbinaa pooyintoonni ni jijjiiru. Pooyintoota garaagaraa jira. Isaan tokko tokkoon ilaaluun baay'ee waan nu barbaachisu natti fakkaatu. Konseptiidhuma xiqqoodhaan bira darbuu ni dandeenya jechuudha. Konseptii kana qabannaan wanti nama rakkisu tokko illee hin jiru. Jalqaba irratti maanajara yeroo qoodnu level of managementiidhaan maanajara yookaan vertical differenceidhaan maanajara yeroo qoodnu bakka sadiitti qoodnaa jenneera. Kunis top level manager, middle level manager akkasumas immoo lower level manager akkasumas lower level manageriin kun operating level manager jedhamee illee ni beekama. Isaan kana sadiitti qoodna. Egaa top level manageriin gubbaa irratti argama. Middleen immoo akkuma maqaa isaarraa ilaallu jidduutti argama jechuudha. Jidduu maaliif maali? Isa higher irra jiruu fi isa lower irra jiru jechuudha. Kanaafuu hojiin middle level managerii inni guddaan akka biriijiitti
nama maanaajira deeggaru jechuudha. They are used, they are perform their role as a bridge. Kana yeroo jennu connect gochuudhaaf maanaajira barbaachisuudha. Eenyuuf eenyu connect godha? Top level maanaajarii irra warreen jiranii fi lower level maanaajarii irra warreen jiran jechuudha. Akkamitti connect godha yookiin akkamitti wal quunnamsiisa yeroo jennu they interpret and implement top management directives and forward message to and from the first line management kan jedhudha jechuudha. Kana jechuun akka nuyi jenne ni qopheessa top level manageriin objectivii goolii ni qopheessa. Goolii kana interpret godhanii implement akka ta'u kan godhan middle level manageriidha jechuudha. Isaan kun immoo akkamitti implement godhu yoo jennu warreen isaanii gadi lower level managerii jedhamanitti gad dabarsuudhaan akka isaan implement godhan taasisu jechuudha. Kanaafuu haaluma kanaan middle level manageriin irra darbuu ni dandeenya jechuudha. Pointoonni jiran ni jiru. Isaan kun fakkeenyaaf middle level manager receive broad and overall strategy from top managers and then translate it to specific objectives and the plans for the first line manager or operating manager. Kana akkuma walii ilaalle waan ta'eef konseptii kanaan irra darbuu ni dandeenya jechuudha. Fakkeenya isaaniillee fudhannee yeroo ilaallu akaadaamik diinii ta'uu danda'a. Akaadaamik diinii yeroo jennu fakkeenya mooraa keessatti akaadaamik diiniin top level managerii isa jiru nama dipaartimentii san hoogganurraa yookaan pirezidaantii mooraa sanirraa fudhachuu ni danda'a. Achiin booda immoo warreen isa jala jiran birootti gad dabarsee akka hojiin raawwatamu ni taasisa jechuudha. Kan biraa immoo diiviishin heediin jira, pilaanti maanaajeriin jira, aarmii kaapiteeniin ni jira jechuudha. Fakkeenya aarmii kaapiteenii irratti fakkeenya yeroo fudhannee ilaallu ministeerri waraanaa ni jira. Ministeera waraanaa kanarraa top level maanaajeriidha. Inni isarraa kan fudhata jechuudha kaapiteeniin kun. Achiin booda immoo sooljaroonni jiru. Warri isaan jalatti immoo hoogganaa dhibbaa, hoogganaa kumaa kan jedhamu jiru. Haala sanaan deemaa jechuudha. Kanaafuu aarmii kaapiteeniin hooggantoota dhibbaa kumaa kan nuyi jennu sanitti dabarsa. Akkasumas immoo isaan immoo sooljarii dabarsu jechuudha. Kanaafuu isaan kun fakkeenyota isaanii ta'uu ni danda'u jechuudha. Inni dhumaa immoo first level manager yookaan immoo supervise level manager kan jedhudha jechuudha. Inni kun maqaa garaagaraatiin beekama. Inni tokko first level manageridha. Inni biraa supervisor level manageridha. Kan biraa immoo jira operating level manager jedhamaniitillee ni beekamu jechuudha. Isaan kuni piraamidii karaa dhumaarratti argamu jechuudha. Piraamidii kaasnee osoo ilaalle at the top of piraamidii kan argamu top level manageridha. Isaan jidduutti kan argamu middle level manageriin jira. Kun immoo sadarkaa dhumaatti argama jechuudha. Haa ta'uutii garuu yeroo baay'ee sadarkaa dhumaatti namni tokko ni argama yeroo jennu akka namni sun faayidaa tokko illee hin qabneetti yeroo nuyi fudhannee ilaallu jira jechuudha. Kana jechuun garuu akkasii miti. Maaliif lower level manageriin namoota baay'ee maanajeroota baay'ee barbaachisoodha jechuudha orgaanayizeeshinii tokko. Kana yeroo ilaallu responsibility isaanii they are those at the operating level or at the last level of management. Dhumarratti akka argaman jenneerra. Kan biraa immoo their subordinates are non-manager. Kanarratti subordinate qabu. Fakkeenya top level managerii subordinate isaa middle level managerii fi lower level manageridha inni. Subordinatiin immoo supervisor level managerii yookiin first line managerii non manageridha jechuun hojjettoota jechuudha. Gabaabumatti non manageroota jechuun organizationii tokko keessatti namni maanaajera hin taane hojjetaadha jechuudha. Kanaafuu subordinatiin lower level managerii kana non managerii yookaan employeedha jechuudha. The other characteristics or the other duties of first line managers are they are responsible for overseeing and coordinating the work of operating employees jechuudha. Kana jechuun akka nuyi
armaan olitti asirratti ilaalle their subordinate are non-manager jenneerra. Kanaafuu first level manageriin wanti inni responsible ta'u akkaataa hojiin employeedhaan hojjetamu akkasumas immoo akkaataa kamiin employee coordinate godhee goolii organizationii sanaa mirkaneessuu danda'a kan jedhudha jechuudha. Inni biraa immoo assign operating level employees to specific tasks. Kana jechuun hojii qoqqoodaaf jechuudha. Hojjettoota organizationii tokko keessa yookiin dhaabbata tokko keessatti argamaniif hojii qoqqoodaaf tokkoon isaaniitiin taaskiin keessaan kana jedhee qoqqoodaaf jechuudha. Kan biraa immoo first line level manager are managers on which management depend for execution of its plan since their job is to deal with employees who actually produce an organization goods and the service to fulfill the plan. Kanaafuu maqaa isaarraa kaanee hojiin isaanii xiqqaadha jechuu hin dandeenyu kan isiniin jedheef isa kanaaf jechuudha. Kana jechuun fakkeenya yeroo fudhannee ilaalu employiin tokko yookiin hojjetaan organizationii tokko hojii isaa seeraan hin hojjetu yookaan goods and service dhiyeessa organizationii tokko osoo ta'e goods and service kana seeraan hin hojjetu osoo ta'e organizationiin sun riiskii keessa galaa jechuudha. Akka immoo organizationiin sun riiskii keessa hin galle lower level maanajeroonni gahee guddaa qabu. Maaliif kallattiidhaan namoonni isaan hoogganan hojjettoota jechuudha. Kanaafuu hojjettoota kana encourage gochuudhaan, reward gochuudhaan yoommoo dogongoroonni jiraatan paanishmentii adda addaatiin positive paanishmentiidhaan illee ta'uu danda'a. Isa kana fayyadamuudhaan organizationiin tokko success akka ta'u qooda guddaa qabu jechuudha. They are managers who are directly responsible for the production of goods and services jechuudha. Kana jechuun levelii maanajarii hundaa irratti maanajeroonni responsibility qabu jechuudha. Responsibility namni hin qabne hin jiru jechuudha. Akka dhuunfaa keenyaatti illee nuyi responsibility qabna jechuudha. Maanajeroonni immoo levelii isaaniitti hojii isaan dalagan kamiifiyyuu responsible ta'uu qabu. Kun immoo kan dhufu authority isaan argatanirraa. Akkuma civic keessatti illee baranneerra responsibilitiin aangoo wayiin authority hoogganaan ta'uu qaburraa kan dhufudha jechuudha. Sadarkaa nama dhuunfaa irratti immoo raayitii inni fayyadamurraa dhufa responsibilitiin jechuudha. Kanaafuu productionii kana hooggana jedhamee haga itti kennametti employeen failure ta'ee production of goods and services yoo bade namni itti gaafatamu lower level manageridha jechuudha. Kan biraa immoo they motivate subordinate to change or improve their performance jechuudha. Kana immoo irra deddeebinee ilaalleera. Akkuma isiniin jedhe namni kamuu iskiilii wal fakkaataa hin qabu. Iskiiliin nuyi qabnu immoo from day to day waggaa waggaatti guyyaa guyyaa sa'aa sa'aatiitti illee jijjiiramaa deemaa jechuudha. Kanaafuu hojjettoonni akka of jijjiiranii fi akka improve of godhanii organizationii sun akka success ta'uuf baay'ee employee organizationii isaanii motivate gochuu keessatti gahee guddaa kan qaban lower level manageroota jechuudha. They are also serve as a bridge between managers and non-managers. Akkuma gubbaarraa kaanee ilaallee warreen miidilii kun akka biriijiitti gargaaru eenyuuf eenyu jidduutti top levelii fi lowerii wal quunnamsiisuu keessatti akka biriijiitti gargaaru jenneerra. Warri immoo lower level maanajeroonni kun immoo kan isaan gargaaranii maanajerii fi nan maanajerii kana wal quunnamsiisudha. Fakkeenyaaf maanajerii fi nan maanajerii yeroo jennu nan maanajeriin akkuma jennu hojjettoota kana middle level maanajerii wajjin ta'uu danda'a. Akkasumas immoo top level maanajerii wajjin ta'uu danda'a. Gaheen isaanii kun wal quunnamsiisuudha jechuudha. Paartii kana lamaan wal quunnamsiisuudha jechuudha. Kan biraa immoo they spent much of their time in leading and little in planning. Little in planning kan jennee fi wanta organizationii san keessatti ta'u kamuyyuu gubbaa irratti top level maanajeriidhaan pilaan ta'a jenneerra.
Garuu immoo wantoonni xixiqqoon hafan warreen lower level maanajarii kanaan pilaan ta'uu jechuudha. Wanti isaan baay'ee hojjetan garuu liidingii irratti jechuudha. Kana jechuun orgaanaayizeshiniin tokko hojjettoota hedduu qabaata yoo ta'e yookiin fakkeenyaaf amma orgaanaayizeshinii tokko fudhannee hojjettoota 1,000 qabu osoo jennee hooggantoota 1,000 kana hunda isaanii kan liid godhu lower level maanajeriidha jechuudha. Kan biraa immoo they are in a charge of carrying out day-to-day activity. Day-to-day activity within various departments to ensure that short-term goals are met. Akka short-term goolii ni baafata organization goolii adda addaa qaba ni ilaalla yuunitoota dhufan keessatti short-term goolii ni qaba middle kan ta'e ni qaba akkasumas immoo long-term goolii ni qaba jechuudha. Yeroo baay'ee day-to-day activity perform ta'e haala gaariidhaan kan jedhu short term goal of organizationiidhaan wal qabata jechuudha. Kanaafuu day to day activity yookaan short term goal of organizationii tokko namoonni maanajeroonni hoogganan maanajeroota lower level irratti argaman jechuudha. Fakkeenya isaanii immoo fudhannee yommuu ilaallu department headii ta'uu danda'a, supervisor personalii ta'uu danda'a, seel maanajerii ta'uu danda'a, lower ofiisarii ta'uu danda'a, foorimaanii ta'uu danda'a jechuudha. Asuma irratti kan laallu ta'a first level maanajarii kanaan xumurra. Kan biraa immoo yeroo baay'ee wanti barame yoo jiraate kan nu ilaaluu qabnu yeroo hundumaa namoonni baay'een kan isaan yaadanii addaan qoqqoodanii akka isaan walitti dhufeenya hin qabnetti yaadu jechuudha. Kana yeroon jedhu mataa isaaniitiin maanajeroonni kun mataa isaaniitiin hojjetu kan jedhu namoonni baay'een yaadu jechuudha. Garuu isaan kun sadanuu maanajeroonni kun sadanuu tokko ta'uudhaan kan hojjetanii fi goolii orgaanaayizeshinii isaanii yookiin objektiivii orgaanaayizeshinii isaanii san galmaan gahuudhaaf waliin kan hojjetan ta'uu jechuudha. Viidiyoo keenya har'aa asuma irratti xumurra. Paartii biraa maanajeroota akkaataa horizontaal difirensiidhaan addaan qoodnu kan waliin ilaallu ta'a. Ijoolleen yookaan barattoonni yuutuub chaanaalii kanaaf haaraa taatan yuutuub chaanaalii Dirree Barnootaa sabiskiraayib gochuudhaan akkasumas immoo maatii yuutuub chaanaalii Dirree Barnootaa ijoolleen turtan hiriyoota keessaniif sheer gochuudhaan akka nu jajjabeessitan gamanumaan isiniif dhaamna. Nekstii aga wal arginutti nagaa nuuf ta'aadha. Yeroo barnoota gaarii akka isinii ta'uuf hawwa nagaatti.